Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Hayyee oolle ooltanii bullee bultanii jajjabaattu. Gaarran deebi'aa barri 2025 1970 miti 1980 miti 1990 miti 2000 miti 2010 miti 2015 20 miti barri kun 2025 2025 illee xumuramuuf deemee jira. Yoo waan oduu addunyaa torban kana jala deemtan taate keessoo Afrikaa kana keessatti torban kana biyya South Africa keessatti warri Liberation Movement jedhaman kan Southern Africa kana waliin hidhata warri qaban warra Tanzania, Namibia, South Africa, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Angola walga'anii turani. Walga'ii kanarraafis warra alaa kana Nicaragua irraa warra Filisxeem warra Saharaawwii Chaayinaa irraa Raashiyaa irraa nama affeeranii turan. Egaa warri dhaloonni ammaa jira kanaan warra gabroonfataa jedhanii walga'ii gaggeessaa jirtan isin kan nu miidhe kan nu gabroonfate isin ofirraa darbachuu qabna jedha. Isaan immoo waan dura akkan hojjennee maarree godhe quba waloosisaa turan. Barri 2025 warri durii qabsoo bilisummaa Oromoo qabsoo mirgaa warri gaggeessaa ture irra jireessi isaanii uummatuma qulqulluu turan. Idealist turan. Altruistic turan. Ofirraa nama kaaniif of warra dabarsee kennuuf warra murate. Baay'een isaaniis sababa kanaan wareegama qaqqaalii kafalan, lubbuu ofii dhaban, qaamaa qalbiin hir'atan, kan lubbuun hafe agarraa gariinsaa bakka kana jiraa'u kan hin beekamne hiyyummaa gaggeessaa jira. Warri ammaa immoo warra ofittummaan deeman, warra dinagdee kana butachuu warra naggada jechuudha. Inni mootummaa bira jiru, inni mootummaa mormurraa irra jireessa isaanii dantaa ofii warra uffatu. Balaaleffatuutti hin jiru. Takkaa'uma isaan faarsaa hin jiru. Bara ammaa kanan ibsaa jira. Afaan zabanaatiin innaa himamu warri duri suni poverty gospel sanaa warra qoqophaa'e. Warri ammaa kun immoo prosperity gospel warra qaqqara'e. Bara takkas namuu dantaa ofiitiin fiiggata. Addunyaa takkas. Bara kana keessatti egaa mootummaan shaggar jiru gariin namaa akkama kunoo pireezidaantii Eritiriyaa Oromummaa sina hassaabiin ka deemu jedha. Faannoo Amaaraa kan biraa martinu baala gizee jedha. Oromummaa mangis jedhanii baala taraa jedhanii. Isin immoo mootummaa jala siqxee waa argataa jirtu immoo qabsoon Oromoon waggaa 50 gaggeessaa ture kunoo masaraa seenee xumuramee jira. Oromoon bilisoomeera nagaa argadhaa jedhanii. Warri dulloomee bakka itti hirkatu dhabeellee mootummaa jala waa funaannatuse mootummaan kun mootummaa Oromooti. Oromoon maaliif waan kana hubatu dadhabde ka jedhuun egaa nama cinqan. Gaa'onni kun dhugaadha moo kijibaa adda baafachuun nurraa eegama. Ulaagaa garaa garaa namni kaafate lakki mootummaan kun mootummaa Oromooti. Lakki mootummaan kun mootummaa Oromoo miti wal falmuu danda'a. Nuti warri cult members hin taane gartuu kana jala dhaabbanne abaluun mootummaa nuufaa qabatu jala dhaabbanne bu'aa kan hin jirre. Warra mootummaa irra jiru jirru kun jara keenya aangoo irraa bu'uun qaban jennee irratti rarra'aa warra hin jirre jechuudha. Isiin kun baatu, isiin sun buutu homaa kuma ilman qorii kiyyaa immoo maal jette jedhani. Warri kun egaa xiqqaatu guddatu addunyaan iftee akkatti nutti mul'atu jira. Sanarraa kaanee hadhamee wanni kun maaliif mootummaa Oromoo miti jedhama. Takkaa'ummoo dhuguma wanni kun warra Oromummaa babal'isu, warra ilmaan Oromiyaa dursu, warra Oromiyaa baabsu, wanni isaan dalagan keessaa immoo zabana ammaa kana akkuma jalqabarra jedhe zabana diinagdee kana uummata Oromoo kana diinagdeedhaan jabeessuuf bakka maddee onneen diinagdee zabana ammaa jirtu gara fuulduraatiif illee dhaloota dhufuuf illee jechuudha. Guddina diinagdee hormaataaf waan ta'u bakka jiru mootummaan kun yoo mootummaa Oromoo ta'e ilmaan Oromootiif warra mul'ata amma Oromummaa jedhamu kana babal'isuuf warra kana warra xinnisuuf bakka sana kakkaayyatee tooftaan Oromoodhaaf waa hojjetaa jira jechuu dandeenya.
Egaa ragaa laallu malee inni kun dhugaadha moo dhugaa miti jechuun nu dhibaa. Kanaaf ani bakka biraarraa ragaa isiniif fiduuf deemu hin jiru. Waanuma biyya sanaa waan zabana ammaa kana weebsaayitii irra isaan kakaa'an tokko tokkoon seenee waan diinagdee, waan aangoo diinagdee bakka irraa dhufu gara fuulduraaf illee dhufuu danda'u qabatanii kan jiran jara kami warri kunoo waan amma ittiin hamatamu kana waan Oromoon qabsaa'aa turte Oromummaa waan jedhamu kan warra babal'isu moo warra babal'isuu hin dandeenye takkaa'uma warra faallaa sana dhaabbatanii moo miti. Murtii sana isiniifan dhiisaa kanaaf egaa obsaan daqiiqaa 35 hamma 40 taatu akkanaa waliin turtan innaa weebsaayitii isaanii kana seenee xiqqoo waan dabbaarii jedhamu sanaa taatu immoo waa barbaaduu waa hubatuuf dhugaarra dhaabbatanii waa dubbachuu kan danda'amu yoo ragaa jiru sana laalle keessaa immoo waanuma mootummaan sun ofii dhiyeeffatu irra dhaabbanne lakki warri kun warra akkanaati takkaa'uma warra akkanaa miti jechuu dandeenya. Kanaaf meegaa jalqaba bakkuma aangoon mootummaa jiru jechuudha. Sana seennee ilaaluu qabna. Innis waajjira muummicha ministeeraati. Isa jalatti immoo afaan jaraatiin the council of ministers yookaan immoo addunyaan akka jirtutti kaabineet jettiin amma Itoophiyaan kaabineet jedhu sana jijjiirtee warruma qabalee ganda keessa jiruunis kaabinee jetti kunooti. Itti aanaansaa Tamasgen Xurunee jedhama. Inni kun egaa Oromummaa babal'isaa. Isa jala kan jiru Gediyoon Timoosiyoos jedhan inni kun akkami Oromummaan babal'isu yaa jirana haqqi namaan balleessinaa. Itti aanee kan jiru Muhammad Idris jedhama inni kunis ministeera. Isatti aanee kan jirtu Aashaa Muhammad Umar jedhamti. Akkamisiin kun waan Oromummaa irraa kaasee itti aanee kan jiru Kaasaahun Jooffee ta'ee Gooffee Hayyee jedha. Ahmed Shidee Hayyee jedha. Hannaa Aariyaa Sillaasee nama Oromummaan babal'istu jettanii yaa jedhama. Malaakuu Allaballoo, Ballataa Moollaa, Caaltuu Saanii, Habtaamuu Ittafaa, Salaamaawii Kaasaa, Biraanuu Naggaa nama Oromoof hin falmu Oromummaa kana hin babal'isu jettanii. Maqdas Dabaa, Irgooggii Tasfaayee, Mafriyaat Kamiil, Shawiit Shaankaa. Yaa jamaa kan biraa Aynaalem Nugusee, Alamuu Simee, Opiidiyoo Dullattee, Habtaamuu Taganee, Girmaa Amantee, waanni kun warra Masrii fakkaata. Fitsuma Saffaa, Abrahaam Balaay. Egaa jarri kun Oromummaan babal'isu yoo suuraan isaanii isin jalaa faffagaatee arguun isin dhibee jiraate dhiheenyatti immoo isin agarsiisuun tattaaffii godha. Kunooti ministeera keessa warra beera ministeerotaa kun akkuma argitan kana jara kana egaa kunooti Aynaalem Nugusee kana fa'a Caaltuu Saanii, Fitsuma Saffaa, Maqdas kunoo kanuma argitan kana egaa Aashaa Muhammadisii kana. Kattaanii immoo kunooti as dhiyeessinee inni yoo laalle kunoo Aynaalem Nuguseen Caaltuun isii kana taantee ka dhuftu kunooti isii Fitsume Fitsumnuuf hin qabsooftu jettanii Oromoo. Ishii Maqdasoo Hayyee Aashaan isiin kunoo Irgooggiin Hayyee Hannaa Aariyaa Sillaaseenoo isaan kunis keessanii miti. Hayyee yaa jamaa kunoo Mafriyaat. Hayyee Salaamaawitoo maal jettan? Shawitoo hin taatu? Hayyee sittaan yoo ka jirtu isaan kunoo Aashaa Muhammad. Hayyee ammoo warra dhiiraatti deebinu kunooti. Jarri keessan Abrahaa Balaa isa kana Ahmed Shidee ka argitan Alamuu Simeensa kana Ballataa Moollaan kana Biraanuu Naggaansa kana maal egaa maal barbaadda warri keessan Gediyoon Timoosiyoos isa kana Girmaa Amanteen isa kana Habtaamuu Ittafaansa kana kunoo dhiheenyatti Abrahaa kana fakkaata. Oromummaa fi babal'isu mootummaa Oromummaa jedhamu jechuudha. Baala Gizee, Baala Taraa, Isaayyaas illee Ahmed Shidee fa'a. Alamuu Simee, Opiidiyoo Dullattii, Ballataa Moollaa fa'a Oromummaa Mangist Ministeera. Biraanuu Naggaa Oromummaa Taagaay. Maqaa kanaan hamatama.
Gediyoon Timoosiyoos gurbaa Afrikaa kunillee waamatame moomaa miti. Inni kun Masriidhaa Girmaa Amantee. Habtaamuu Ittafaa. Habtaamuun heddummaate. Habtaamuu Taganyi moo Taganee I don't care. Hayyee ittaanee Kaasaawun Gonfaa. Hayyee sattaane hoo. Haaya inni kun isisuma Malaakuu Allabal Oromummaa Mangist Muhammad Idriisii fi Maayyii irratti Tamasgeene. Jara kana egaa mootummaa Oromoo namni tokko mootummaa hogguu jedhu mootummaa Oromoo takka immoo Oromummaa warra babal'isu warruu jedhamu warra kana egaa ministeerota warra kana muummicha ministeera jalatti ajandaa isaa babal'isuuf hojiirra oolchuuf warra bobba'anii jiran. Isiniif hin galu kunoo warri kun martinuu isiniif qabsaa jiran. Oromoo maa dubbi galata namaa balleessitan. Hayyee itti aanee immoo bakka maallaqni jiru afaan zabanaatiin baankii biyyoolessaa Naashinaal Baank of Itoophiyaa. Sana immoo warra kam egaa baankiin kun bakka wanti hundinuu itti murteeffamu farankaan alaa dhufu baankiin dhufee biyya sana irratti invest gochuu barbaadu warri hayyama barbaadu walumaa gala dinagdeen biyyattii daayirekshinii isiin deemtu ka'amma IMF fi World Bank ciniinnatee qabee mataa gad qabee kana godhe jedhee waggaa sadii as hafe kana keessa biyyattii sana gabroonfatanii jechuudha. Olaantummaa irraa fuudhan sun karaa kanaan. Kanaaf warri Oromummaa babal'isu baankii kana keessa mataa taa'ee warri jiran jara kam. Girmaa Birruu kunis Oppidiyoo ture akkanaan beekutti. Maammoo Miratuu sii kana mataan baankii. Fitsum Asaffaa Oromummaa babal'istu sii kana. Iyyoob Takkaallee, Fiqaaduu Digaafee, Hayyee, Yaasmiin Wahaaba Rabbii Oromummaaf ramadamtee jirti. Hayyee inni kaanoo Gabreyesuus Guntee. Jara kana yaa jamaa warri ajandaa Oromummaa gaggeessan baala taraa jedhee Oromoon itti hamatamaa jiru. Kunoo gurbattiin kun Maammoo Miratuudha siin mataane Oromummaa gaasii kana faattuu leellisaa jira. Isaan jalattuu ka jiran kunoote Fiqaaduu Digaafee sanaa Iyyoob Gabreyesuus Solomoon Dastaa. Jara kana gaa baankii biyyoolessaa qabee bakka waa jirtu jechuudha. Onneen dinagdee bakka siin sossootu keessaa tokko kana. Warra Oromummaa babal'isu, dagaagsu, tinnisu. Isaan jalattuu eenyufaa jiran kunooti. Wandimmeene Asraat, Woynishee Zabargaa, Muhiddin Shifaa, Yenee Hassaab Taaddaseefaa, Fireezer Ayyaalew, Bafiqaaduu Gaashaw, Mareemaa Kamiil, Salamoon Daamxaw, Hayyee Kaasaahun Yohaannes tokko nafne mi'aajama. Balaay Tulluu, Zalaalama Barraa fi Wandoosan Tsaggaaw, Hayyee Dabale, Habtaamuu Warqinee, Sintaayyoo Dassaaleny, Habtaam Shumbazzaa Oromummaa jara kana fa'aa biratti hafe babal'isaa jiran. Hayyee jarri jala jiran eenyufaadha. Websaayitii ol siqe Xilaahun Binaaf, Tamasgeen Zallaqee, Zamzam Ahmed, Dabala Hayyee Boo Kattaanoo, Fiilimoon Razzanee inni kun fa'aa Eertiraa miti silaa maqaan kun. Abbaba Sanbatee, Gabra Madin Tsaggaayee itti dabale Masfin Geetaachoo. Egaa tuuta kana egaa kunoo bakka baankii biyyoolessaa qabee ka jiru argitanii? Jara kanatu Oromummaa babal'isaa jira. Jara kanatu baala gizee Oromoo jechisiisee jiru. Gavarnarni eenyu advaayizariin guddaan isaanii Gabreyesuus Guntaay. Intaay Guntaay. Itti aanee taanummaadhaan kan jiran baankii sana gurbattii sanaan jalattoo Maartaa Hayilamaariyaam, Mulaalam Isheetuu fi Warqaa Baahiruu. Jara kanatu biyya siin bulchaa jira. Oromummaa jara kanatu babal'isaa jira. Baala gizee warri jedhaman aangoo qobaasatti Oromoon kan jedhamame sababa jara kanaatiin jechuudha. Argitanii ajamaa. Hayyee ka baankii ilaalle immoo bakki biraa bakki diinagdee maallaqni jiru immoo eessa? Kunooti. Inni kun Ethiopian Investment Commission jedhaga. Inni kun warri biyya keessaas biyya alaas dhufanii biyyattii sanarraa waa cirachuu barbaadu karaa kanaan dabarfatuu qabu. Jara kanatu karaatti agarsiisa. Jara kanatu maal hayyama waa hunda
qajeelchaaf bakka kana jira jechuudha. Ammallee warri Oromoof Oromummaa faayidaa qaban aangoo kana qaban jechuudha. Mootummaa Oromoo bakka barbaachisaa kana dantaa uummata Oromoo babal'isuuf waan bakka kana qabateef hamatamaa jira. Meegaa itti siqnee immoo jala isaa laallu ka. Naa obsaa ofii keessan egaa mana keessanitti yeroo barbaaddanitti bal'inaan laaluu dandeessan waan hin jedhuuf daddafeetaan waan kana irra fiiksaa. Kanaaf narra laalinaa. Kunooti hojiin isiin hojjettu bilaa waanuma kijiba isaanitti oofan way. Egaa hojii isaanii keessaa shanan isaan gurguddoo akkamiin investeerota biyya alaarraa dhufan. Takka immoo warruma investillee gochuu barbaadu irra biyyaa gargaarra ka jedhu jalatti isii shanaffaa gara gad jallaa jirtu qofanan karra eenyu qiyyaafannoo achi qajeelchitan hin barbaada. Sunis investment registration and licensing hayyama galmaahuudha waan barbaachisaa ta'e egaa warra kanatti namaa kenna kunoo required registration barbaachisaa waan galmaa'uu barbaachisu commercial registration haa ta'u invest gochuudhaaf hayyamaa ta'u business license baafachuu namni biyya alaa yoo ta'e immoo work permit kana hunda koomishinii kanatu gaa waa hunda namaa qajeelcha. Koomishinni kun immoo waajjira muummee ministeeraa jalatti jira. Isa jalatti immoo investment board kanas kan hoogganu kunuutu akkamitti chaired by the prime minister jedha. Ethiopian Investment Board. Kanaa wajjin qindoominaan egaa warri mootummaan Oromummaa babal'isu kun akkasiin hojjetu. Argitanii waan isaan dalagaa jiran galatan qabdan Isaayyaas Afwerqiin achiif halaalaan argee jechuudha. Oromummaa mangist Oromummaa sana hassaabu maal jedheen sana hassaabu sanaan warra gaggeeffamanu websaatiin isaanii xiqqoo harkifataa jirti. Egaa namoota waan kana irratti mataatti ta'anii ramadamanii hojjetaa jiran kan immoo beekuun gaariidha. Warra isinii galata oolaa jiran warra Oromummaa irratti hojjetaa jiran jechuudha. Kunooti Zallaqa Tamasgeen mataadha. Dagatoo Qumbee Oromoo fakkaata. Zinaabuu Yirgaa hayyee maali aangoon Zinaabuu kunooti investment operation division hayyee inni kaanoo maal hojiinsa special economic zone fi promotion division itti gaafatamaa isaan jalatti eenyufaa daayirektoroonni kan jiran kunooti Harragaween Mirrootaw hayyee Oromummaa irratti hojjette Addisaalem Birhaanuu Lammaa Fayyisaa aboo isiinis kuno teessoo malee hundi biraa aangoon hin jiru. Qooda fudhataniiru gaa information and technology maarree daayirektar tokko nafne ijoolleen Oromiyaa waajjira qabatteet Saamu'eel Asaffaan kunooti Mokonnin Malaakuu Mulaat Kibrit faatituu nafin egaa kunoo Oromummaa fi Oromiyaa kana babal'isuu irra bobba'ee hojjetaa jira mootummaa Oromoo kan jedhame jechuudha. Oromummaa warri babal'isu jira kana jarri kunis teessoo Oromoo isaanii malee wanti biraan jiru. Ofii keessanii banattanii ilaaluu dandeessan. 3 jettanii aframmaa amma dhufnee as ilaallaga. Warri kun Ethiopian Investment Holding jedhanii biyyi biraa sovereign fund jettee addunyaa guutuutu waan kana qaba. Warri jabeessee waan kana gaggeessaa turre warra Singapore isaantu waan kanaan gargaaramuun hiyyummaa keessaa of baase. Ammoo kan Itoophiyaa kun akka argitan dhihoo kana warri addunyaa waan akkasii warra qaban biratti qabanii hogguu ilaalannu amma torban kana akkan argeetti sadarkaa 30ffaarra jirti. Afrikaadhaan tokkoffa qabeenyaan jechuudha. As jalatti kaampaanii biyyattii bara Haayile Sillaasee irraa kaasii dargii dabaleetii wayyaanee warra guddataa ture walitti qabanii kaampaanii 40 jalatti qabeenya biyyaa gurmeessanii xiqqaatu biiliyoona farankaa Ameerikaa 40 kan ta'u kalakkaa'u of jala qabatanii jiraatanii bakka kana ka diinagdeen kan jiru jechuudha. As jalatti gaa kaampaanii 40 jalatti nama ramadachuu hojiirra bobbaasu ka bobba'ee jiru ol guddisuu gara fuulduraatiif gurguru onneen diinagdee biyyattii bakka kana jira. Bakka kana warri qabate gaa warri waan Oromummaa gaggeessu Baalee Gizee nama jechisiise jira kana jechuudha. Mee halaallu gaa bakka 9 yookaan birkii 9 jalatti qoqqoodanii akka seektariitti jechuudha. Kun akka argitan transport, marree manufacturing, finance, energy, trading, hospitality, mining, energy, telecommunication,
Kun energy and telecom bakka tokko trading, naggada, hospitaalii, hoteelaa fi bunnaa beetiidha, agriculture, mining qobaatti, albuuda, construction. Egaa kana ammoo tokko takkaan saaqnee waan isa jala jiru immoo laallagaa akkuma nu hayyameen wal duraa duuban deemnu tartiibaan alatti jechuudha. Dafeen bananu weebsaayitiin isaanii kan nu baname jala sesseennee laalla gaggabaabsinee ittiin turru. Kan duraanuu baname kun transport and logistic. Mee kana jala maaltu jira? Gaggabaabsinee jajjarree laalla. Kun Ethiopian Airlines Group, Ethiopian Shipping, Ethiopian Tollroo warra karaarra qaraxa guuru, Ethiopian Railway Corporation. Kun shipping and logistic maal of jalaa qaba? Shipping laa birkiidhuma xixiqqoo of jalaa qaba. Jabbiileen qabu guddaa miti. Ethiopian Airlines hogguu bannee ilaalloo maal of jalaa qaba? Waan hedduu of jalaa qaba. Kun international services qaba, cargo and logistic qobaatti qaba, express service qobaa qaba, maintenance, repair and overhaul, ground service, airport services qobaa jiran, ground service qobaa takkaa miti sun jechuu gargar ground fi maintenance, in-flight catering isa fi waan nyaataniif waan dhugan isaan kanas nama biraarraan fudhatan jechuu, travel and tourism, aviation, university illee tun qabeen. Jarri kun xiqqaatu. Ethiopian Airlines Group biliyoona 7.8 lakkaaba qabeenyi isaanii. Yoo xiqqaate kan of jalaa qaban. Manufacturing warri waa oomishu immoo jarri kun jechuudha. Mee maaltu jiraas jala waa jiraatee kunooti Biraanna Salaam printing press warra waa maxxansu, Ethiopian Pulp warra maxxansu, warra oomishu, hayyee national alcohol warri kun kaamrii gurguru, hayyee kan biraa warra education barnootaaf waan ta'e inni kunis biizinasa guddaadha. Warri looniif maarree irraa eeggatuu fi vaaksiinii kan produce godhu miliyoona 70 ijaarre jetti gara yoomii 2027 irratti hojii hiikamuuf yookaan hojii jalqabuuf deema fakkaata. Egaa ofii banadhaa laalaa kana faatu gaa as jala jira warra manufacturing warra waa oomishutu jalatti akkasiin gurmaa'ee jira. National Veterinary jenneerra warra looniif waan kana financial maallaqa fakkaataa irratti maaltu jira? Commercial Bank of Ethiopia kunis kaampaanii guddaadha. Ganna dheeraa hojiirra oolee Development Bank of Ethiopia, Ethiopian Insurance Corporation kunis dullacha. Bankiin of jalaa maal qaba? South Sudan jabbii qaba. Djibuutiidha jabbii qaba. Jabaadha. Ganna dheeraa warra dalage maallaqa kanas bakka takka gurmeessanii jechuudha. Ethiopian Investment Holding jalatti gurmaa'ee jira. Baankiin maaltu jira? Jabbii of jalaan qabdu. Inshuraansiinis homaa jirri kunis ganna maarree 45 hojiirra oolle. Katti aanu barbaannu immoo yoo nuu baname. Amma immoo construction real estate manaaf waan mana fakkaata irratti immoo warra bobba'ee jiru kunooti. Ethiopian Construction Works Corporation jira, Ethiopian Engineering Corporation jira, Federal Housing, Industrial Parks jira kana jira. Meesaaqni yaalaallu tokko lamaansi kunootas jalatti isiin kun birkii dhuma xixiqqoo wayii waan isiin hojjettu real estate maarree hayyee isiittaan engineering immoo maal of jalaa qaba? Construction, bishaan, meexxirqisiyyee, surveying, research, laboratory, bilibili, okay. Federal Housing maal of jalaa qabanni kunis bulchiinsa guddisuudha, input supply maarree construction hayyee waanuma xixiqqoo birkii of jalaa. Kunis jabbii of jalaa ammallee hin qabu. Industrial Parko kan hogguu laallu kun akkuma argitan nutti sarti Industrial Parkii 13 fi tokkicha immoo Free Trade Zone. Wanni kun ammas jiraamu hin jiru egaa Covidii fi agowaan sun dhaabbatee booda waan uumame quban qabu isintu beekaa. Haa taatu kun jarri kunis as jala gurmaa'anii jiran jechuudha. Construction and maarree real estate. Haaya. Amma immoo qonnaa fi waan qonnarraa oomishame immoo faabrikaatti warra galchan kaa laallu. Ethiopian Agriculture and Business Corporation jira, Ethiopian Sugar Industry jira, Wanji Shawaa Sugar kophaatti jira, Fincaan. Ethiopian Sugar Industry kophaatti, Wanjii fi Fincaanis kophaatti hayyee kana jala maaltu jira? Seed supply galchira uumaanti birkii fi gurguddaa of jalaan qabu.
Baay'ee bira ceenaa. Tokko immoo beebannee ilaallu warri Itoophiyaan shugaroo maal of jalaa qaba? As jalaa waan hedduu jira. Faaktarii 13 moo maaltu jira jedha. Matahaaraan as jira, Wanjiin as jira, Fincaan as jira, Oomoo Kurraazas 2 fi 3 as jira, Xaanaa Balas as jira, Kasam as jira, Arjoo Dhadheessaan as jira, Tandaahoon as jira, Xaanaa Balas, Oomoo Kurraas 1 fi 5, Wolqaayit. Wolqaayit illee akka duriitti fakkaata gabaasuma durii miti moo ammallee jira. Haaya boo itti aanee hoo maaltu jira? Wanjii Shawaa Sukkaar Faabrikaa dhaabbannee ilaallu isin nu jala firiis ta'uu baatte. Laalaa jirtanii? Nu waliin jirtu ajamaa. Hayyee kunoo Wanjii Shawaa innummaan akkanuma of danda'e kan isaa ta'uuf jalaa waan biraan qabu. Hayyee Kasam Shugaroo maal of jalaa qabannis kanuma ofii isaatii Birkidanuu of jalaan qabu. Matahaaraanoo innis kanuma ofiitii maarree bal'ina akkasiitii maarree ammanaatiin dalagaa. Hayyee Xaanaa Balasoo innis akkuma kana. Jarri kun egaa waanuma kana fakkaatu waan sukkaara fakkaatu waan jara kanaas jalatti egaa gurmeessanii jiran. Hayyee jedha laallataa jirtanii waan itti jiru agricultural agro processing kana. Kattaanee dhufoo mining. As jira gamoo qabeenyi biyyaa guutuun. Chemical industry as jira. Ethiopian Minerals Corporation, Ethio Engineering Group as jala jira. Jala isaanii Chemical Corporation maaltu jala jira. Mugar Cement Factory as jira. Adaamaa Tulluun as jira. Awaash Malkaasaa maalinni. Awaash Malkaasaa hayyee. Baatu Caustic Sodaan as jala jira. Gommaa Rubber Factory gurguddaatu as jira qabeenyi biyyaa. Haaya boo. Oromummaan kana hunda qabatee jira. Hayyee. Haayatti katte aanoo nuu banamiga lafarraan harkifamine rabbi sodaadhu. Baala tara baala gizee. Hayyee qaraaneerra katte aanoo eenyuun banna. Mineral Corporationiin as jalatti gaa. Itoophiyaa Mineral Marree Corporationiin Unity 4 qaba. Mining, Oil and Gas, Biofuel fi Consulting. Albuuda akkamii qaba? Dahaba, Tantaalem, Liitiyem qabdi. Hayyee boo naannoo kamitti argama? Plaatiiniyem an biyya galuun koo kurteedha yoo liitiyem achitti argame. Copper, Soda, Gemstone, Feldspar, Bentonite fi Dolomite illee jira. Soogidda, zayitiidha, gaaziidha. Yaa jimaa riskiin guutuun as jira kaa. Itoophiyaa injiinariing sana bannamoo dhiisnee bira tarkaanfannoo akkam jettu yaa jimaa. Argitanii baayofuel hin hafne wanti biyyi sun liitiyem, dahaba, liitiyem, pilaatiiniyem biyya galuun qurxiidha malee mootummaa kana kuffisnees yookaan itti hirkannee malee akkanaan ta'a abbo akkanaa waan kana kophaa isaanii nyaatu warri Oromummaa. Kam jettu yaa jimaa. Haaya. Dara kana gaa Ethiopian Minerals maaltu jira kana as jala Engineering Group. Waadanu jira asis. Aqaaqi Metals, Metal Fabric Industry, Construction Machinery, Electronic Power Equipment, Addis Machineries, Adama Agriculture, Ethiopia Plastic, Bishoftu Automotive. Kun hundinuu gurmaa'ee harka mootummaa jira. Yaa jamaa kam jettu. Oromummaa eenyu gaa kana hunda kan bulchaa jiru harka eenyuuti. Jara kamee warri Oromummaa leellisu, warri Oromoo tinnisu, warri Oromoof qabsaa'u. Warri beeta mangistii gale jara kamtu waan kana gaggeessaa jira. Kunooti mootooliin nugusoonni biliyoona $40 Afrikaa keessaa tokkoffaa kan ta'e kan gaggeessanu Taganee Warqa Geetuu. Oromummaa isa kanaaf babal'eessa. Fitsuma Saffaa naannoftee asiin dhufte. Biraanuu Naggaa hayyee Zallaqaa Tamasgeen achitti saangoo qaba asitti saangoo qaba isaanumatu jarattii kanaa yaa jema haaya jarattiin kunoo genneen kunoo Ariyaa Sillaasee kaanii isiin kun Hannaa Ariyaa Sillaasee Ijoob Takkaallee Biruuk Taayyee
jara kana isaan jalattuu immoo shishifiroo kamtu jirta haaya jaruma kana isaanuma sadantu footoo jijjiirratee dhufu kunooti gaa argitanii biiliyoona 40 akka ta'u dinagdee biyya warri qabatee jiru warri baala gizee baala taraa oromummaa mangisti naay oromummaa sana hasisaabu hasaab jedhee Isaayyaas illee gungumu warra kana gaa hayyee itti aansee immoo maaltu jira Ethiopian Capital Market Authority warri kun egaa warra gabaa ammaa jechuudha biyyattiin kun gara zabanaa jijjiiramtee akkuma kunoo New York Stock Exchange yookaan immoo Tokyo Stock Exchange takka immoo London Stock Exchange takka immoo Nigeria Stock Exchange Egypt Stock Exchange Nairobi Stock Exchange Johannesburg Stock Exchange jedhame magaalaan addunyaa qabeenya jiru jechuudha akkasiin kurfeessitee guddina irratti deemtuuf hayyama kan kennan kan taliigan kan bulchan jira kana kaampaanii haaraati baalasilxaanii haaraati jechuudha bakka kana jira bakki biraa immoo gara fuulduraatiif ka deemu dinagdee hadhaa ka boriftaan dhufu eenyutu jaara eenyutu hiyyeessa ta'uuf deemaas jara kana faatu gaa fira isaanii ol kaasanii isii kaan immoo daaraatti gad deebisan mee halaallu gaa inni kun immoo maal hojjetaa jira waan hojjetu gaa isii kana jala seennee qaqqara'uuf yeroo hin qabne sunummaan barbaaddatta ta'e waanuma faayidaa qabamee isiinumti boordiin warri gaggeessitu eenyu faadhaa ka jedhu bannee laallaka yoonuu hayyame kunooti immoo miratuun as hin deebitee dhufte hayyee jedha wandimmaageenyo nagara hayyee Iyyoob Tasfaayee tolee abboo akkatti aanee jiru eenyunni abbaat abbaba waggaa'u hanna talaku garuu Yesuus gontiyye Oromummaa jara kana babal'isaa jira sababa kanaan Oromoon hamatamte Ethiopian Capital Market Authority jara kana gaggeessa kunooti burruktaayyeen asiinis deebitee dhufte achuma turte isaanuma tas gara gaggalee ofirkaa qaba argitanii firootan keessan argitanii waan keessa warra babal'isaa jiru isiniif warra dhaabbate qabsoon keessan beeta mangistii galee laayisensii eenyuuf kennan ka duraa magaalaa kana irratti investment bank warri godhan CBE Capital Investment Bank jedhama haaraa dhiyooma kana hayyama fudhatu kunoo akkuma argitan maarchi keessa hayyee itti aaneeoo Ugaagan Capital Investment Bank Ugaagan Bank ka jedhamu jira isaan kun immoo investment bank egaa investment bankiin jenneen kun gara fuulduraatiif stock market Ethiopian Stock Exchange jedhamee banamee jira ESX namni achirra dalaguu barbaadu hiyyeessi maallaqa walitti qabattee waa dalagattee gara fuulduraatiif naa ol guddattee ulaagaa isaanii guuttatte akka isaan jedhatu ammaaf walakkaa biiliyoonoo qabaate waggaa 3 hojiirra yoo oolee positive result warri qabaate asirratti gabba'ee bal'ifatee sheerii waraqaa ofii gurguratee addunyaa keessaa biyyattii keessa maallaqa olii guuruu mirga qaba. Agaa kophaa ofii kaampaaniin tokko seenu riskiin guddaa waan ta'eef warra baankii kana gaa warra investment bank warri jedhan kanatu iyyuu underwriter ta'ee kottu jedhan nuti gaarantiidha nuti si wakiila jabaadhu jedhanii gabaatti ol baasan. Oromummaa warri jajjabeessu jara kana jechuudha. Gabaa kana keessatti roolii guddaa qaban jara lamaan kana hayyamni kennameera. Hayyee isaan jalattoo Ethio Fidelity Securities jarri kun security dealers warri kun immoo warra waan namni gurguru jechuudha gabaa keessa boondiin mootummaan gurguru boondiin kubbaaniyyaan gurguru waraqaa kaampaaniin kubbaaniyyaan dhuunfaa gurgurtu san hunda bitanii gaafa barbaadan gurguranii yookaan ofii akka investara of biratti qabatanii teessisu dealers yoo brokers ta'an immoo isa gurguruuf isa bitatu jidduu moo dhaabbatiin asirraa fuudhan isa kaanii daddabarsu hojii kana irratti akka bobba'an godhan jara kana HST investmentoo isa eenyunni equationoo laalagaa warra kana bakka murteessaa ta'e dura bu'anii ganamaan warra qabatanii jiran Itoophiyaa Capital page 2 immoo balleelaan leeyunuu baname jechuudha akka malee harkifataa jirti weebsaayitiin kun gubboo barbaadde fakkaata sii kanaafis gubboo kennuu qabdaa Oromummaa mangista baala gizee jedhani baala gizee itti nafne
Meerri deddeebi'aadhuma laalaa ajaa'ibaa maqaa kana Itoophiyaa fidalitii HST waliin dhufanii maqaa namaati. Haayila Li'uulii fi Solomoonii fi Taklaaግዚfaa jara kana warri yeroodhaan dura bu'ee bakka qabate gara fuulduraatiif guddina dinagdee deemu waan biyyattii keessa gurguramu gaafa biyyattiin characharamtullee jechuudha irraa buufachuuf warra qophaa'e kunooti isaan jalatti Capital Africa Institute akka gaariitti qullaa'ee gad ba'uu na diduu jira. Haa ta'utuma argitan jedheen abdadha jara kana amma hin danda'ame immoo dhuunfaa isaanii jala seeneetan laaluuf tattaaffii godha waliin ilaalla. Egaa kunooti ishuu kan godhe kaampaanii immoo nagaduuf jechuudha waraqaa isaanii gabbaasanii akka gurguran stock exchange sanatti hayyama kan argatan gudoo tokko Gadaa Baank Sheer kaampaanii jedhama. Gadaa Baankiin dur gadaa warra nagadu warri Guraagee gadaa qabaataa turan dhiiroo isaan immoo haaraan kun dhiyoodhuma kana baatii Juun keessatti hayyama fudhate kaan Itiyoo Telekom Sheer kaampaanii inni kan mootummaa ture isaanis kunooti garmaanii Wugaagan Baank Sheer kaampaanii jarreen kun egaa sheerii isaanii gabaarra oolchanii baatiidhuma Juun keessa guyyooma lamaan tokko dura duuba ba'anii isaan kana gurgurataa jiran. Akkas fakkaata egaa warra kana. Maal jettu ajamaa? Ittiin gammanne waan Oromummaan argamsiise kana. Hayyee Wugaagan Kaapitaal kunooti egaa warri jalqabarra dhaqee gabaa sana bakka duraa taa'ee gara fuulduraatiif dinagdee sanarraa bu'aa argachuuf mootummaa Oromummaa irra dura bu'an jara kana deemiin isaanii kana fakkaata. Asirraa adda baafachuu hin danda'amu mee barbaanne keessa seenne eenyu faadha isaanii laaluuf tattaaffannaa hayyee corporate governance itti siqnaa haaya kunooti boo Orongaadee uffata magariisaan gabbahan isaan kun mataadha fakkaata eeyyee Akiliiluu Wubati jedhaman eeyyee laa hayyee Ato Abdishuu Huseen Tole Abbaa Kiyya Walda Gabree Naayizgii Geetiyyee Makuriyaa Tole Geetiyyee kolfite kasiin kun immoo eenyu siin laate Damboobeedha moo Xummeedha moo eenyu siin Oromummaa laalaa jira kana. Araggaash Guddataa hayyee Dabalaa Margaa fi Zar'aay Gabra Waahid Gabra Etniin hin jiru hayyee ka suuraa dhokfatanoo jira kam jirru kun immoo mee ol hin buuta dafii ol siqe na jalaan didini. Kiroos Jiraanne hayyee Fitsum Abrahaa hayyee Mulugeetaa Birhaanee Tole Abbaa Kiyya Aluulaa Gabra Mikaa'elii fi Mangashaa Fissahaa laaltanii warri Oromummaa warri baala gizee ta'e dafee bakka qabate warri Oromummaa margisiisaa jiru ka jira kana kam jettu laaltu jaallan keessan qabsaa'ota keessan Oromummaa mangista akkasiin seene beete mangistii seenee jira amma booda maal barbaadan investament baank keessani isaan jalattuu maanajimentii immoo yoo laallee Burutaawit Daawit hayyee Imaanuel Abbabaa Gabra Madeen Tole Zakkaarees Fiqiruu Gabru atakkatti nafne Oromoon lafa guutte haaya aansi ka suuraa dhokfatan kunuu isaan kun Dabas Tukkee Gabra Egzaabeer Abarraa Baqqalaa Qajeelaa Jeesee Rudenyoo Isteefen Gaachiraa Mbugwaa Keeniyaa irraas dabalatanii jiran kan Oromoo fixatanii jechuudha. Maashaallah. Egaa inni kun private company ka barbaadan ta'uu mirga isaaniiti dubbiidhumaaf an kaase malee isaan irraa hajaan qabnu waan mootummaa miti garuu akkamiin hayyama argatanii akkamii warri kun dursanii dalagaan isaanii maali maallaqni isaanii kun akka argitanu initial capital birrii miliyoona 385,400 jedhe kanaan jalqabde jetti jara kana gara fuulduraatiif waan hundaa merger and acquisition maarreen kaampaaniin sosoisa godhu
jara kana qooda guddaa kanarraa qabu karaa jara kanaatiin darbita. Gabaarraa warra kana qooda gurguddaa market makers tokko isaan kan akkuma warra dealersiif brookera sana. Hayyee kattayaanu lammaffaa sana laallaqa. Wagaagan kaapitaalonni kan maarree kaapitaal ABC kaapitaal moo maal kan jedhan sana. Sossoi hin aduudin. Sa'aan qabnu jamaan akka nuun ifanne. Argitanii ajamaa. Bakka kana jirraa jechuudha wayyoofne. Waaw bishaan akka malee na dheebossi dubbiin jira kanaaf. Warra sila galmaanee hayyama fudhatamu keessaa tokko jarri kun egaa HST akkuma isiniin jedhe kun maqaa namaati isiniin jedhe turre warra kaampaanii sadii walitti galee inni H'n sun kan dhaabbatuuf Haayilelul Taammiruudha. S'in immoo Salamoon Gizaawoo fi T'in immoo Takasta Gabru jara kana sadantu walitti HST ijaarrate jarri kunis warra maarket meekar akkamasiiti gaa seenanii warra daddalagu eenyufaadhaa warra Oromummaarraa bu'aa buufate kaampaaniin kun kunoo takka Solomoon Gizaa warra S kan isaati Takasta Gabruun T'dha inni kaan hin jiru kan Haayileli'uul asirra ka jiru natti hin fakkaatu Geetuu Jamaane kunooti Zakarii Nigaatu isa kanaa hayyee kattaanu Geetaachoo Zawdee Yoonaas Haaruun Solomoon Malaakuu Toomaas Mulugeetaa fi ol bahe Gobazee Dassaaleeny jara kanatu kaampaanii isa kana immoo stook maarkeetii keessatti egaa aktaroota jara kana Oromummaarra warra bu'aa argate nama kaan dhiibanii baala gizee ta'anii akka namni kaan amaarri inni kaan hin dalagin godha warra jedhamu Oromoo qofatu biyyattii sana qabatee jira naa jedhamu gaa jara kana. Maal hojjetanii guruupiin isaanii kunooti suuraa bakka takkatti hojiin isaanii investment advisory mee waan jala jiru kan biraa yoo jiraate laallaqa ol saaqe ekspertoonni jara kana akkuma Zakariyaa Nigaatuudha ተወዳጅ ገዛኸኝ fi Salamoon Gizaaw isaanumatti deddeebi'ee jara kana HST nigaasii kana jara kaan irraa immoo kan biraa kanan argadhe hundan arganne kunooti inni sadaffaan Itiyoo Fidelity Securities jedhama jarri kunis warruma security akka waan brookera wayiiti advisor jedhanii ofii mane na fakkaata yoo dogoggoruu baate ofirra deebitanii ilaaluu dandeessanii dealers natti fakkaatan dealeriin tokko lama qofa hayyee jarri kun eenyufaadha Oromummaarra warri bu'aa buufate gaa warra Oromoo ta'uu qaban jedhee yaada kunooti. Ababaw Zawdee hayyee Masfin Nugusee Antana Kaasaa Zalaalam Worquu La'alam Daanyee Ababaw Mollaa Masfin Zabargaa Biruu Tasfaayee Li'uul Yismaa Shawaa argitanii jara kana gaa Oromummaa stock market seenanii actors warri ta'anii hojjetaa jiran zabana Oromummaan itti hamatamu jechuudha. Oromummaa mangisti jara kana warra kaan hafan immoo warra equationii fi maarree jettu listii isaanii tattaafadhee amma dura laalee argachuu hin dandeenye websaayitii iyyuu kan qabdu natti hin fakkaatu. Egaa jarri kun kana fakkaatanii amma immoo gama magaalaa sanatti seennu ka stock market sun immoo maal fakkaata? Kunooti sakanagaa bakki gabaan gara fuulduraatiif guddachuuf deemu ammaa fi kaampaanii sadan isin jedhe Gadaa fi Wogaaganii fi Itiyoo Telekom sheerii isaanii liistitti godhani isaan kana immoo warri taliigu jira kana eenyufaadha halaallu Hillaawee Taaddasee Oromummaa mangista xaqqaamiidha Oromummaa warra babal'isu hayyeedha Illeenii Gabramadin Fiqaaduu Pheexroos hayyee kuno Tewoodiroos Mokonnin Yaasmiin Wahaaba Rabbii Hinjaat Shamiil argitanii jira kana Oromummaa mangisti bakka kana gara fuulduraatiif guddaan magaalaan guddaan biyyattiin itti sossootu stock market stock exchange yookaan securities exchange yookaan share market jara kana tarkaa qaba Bosch
Boorshii warra dur jalqaba Amsterdamitti naa jalqaban boorshii jedhanii achirraa ka'ee yeroo bakka giraatti boorshii jedhamee waamama gabaan kun. Hayyee isaan jalattoo tiimiin isaanii jira kami kunooti isaan kana. Xilaahun Kaasaawun fa'aa, Mikaa'el Habtee, Yoodiit Kaasaa, Oromummaa Mangistii jira kana akkuma jirtuun. Hayyee beera sadan kun eenyu fa'aa? Fireewwet Girmaa, Luulaa Awwal, Ataakilti Baqqalee, haaya boo. Inni kun eenyuun Solomoon Seefuu argitanii? Akka jirutti guuttanii jirtanii. Jara kanatti gabaa stook maarkeet kana keessatti waan deemu, waan nagadamu, waan gurguramuuf deemu, waan kasaaruuf deemu, kaampaaniin gara fuulduraa gaafa siin gabaasa galchitu, sheeriin ol ka'ee xiqmi jajjabaan bakki itti argamu. Dura bu'anii bakka qabatanii warri jiran Oromummaan jara kana akkamiin hin himatamne egaa. Baalee Gizee jedhamee mootummaan Oromoo maaliif hin himatamne? Baalee Gizee mootummaa Oromooti jedhamee maan faarfamne? Kunoo akka argitan kana jara kanatti irra jiran beektanuun qabsaa'ota. Fira keessanii aanaa keessanii waliin qabsoo gaggeessaa turtanii. Warra histii, warra aaniidhaa, warra hinaaftota kana maa arguu dadhabdan. Kunooti immoo warruma silaa sana ammallee deebi'anii as dhufanii Wugaagan Kaapitaalii fi Wugaagan baankiin garaagara dhiifama. Jarri kun warra investiment baankii lamaan Wugaagan Kaapitaalii fi CBE Kaapitaal. Yoo waajjiraate bannee immoo keessa laallaka Wugaagan Kaapitaal kanaaf immoo laalleerras yoo laalleerra deebinee sooma miidhaman qabu. Tattaaffii goona beekumsuma wal baruun gaariidha warra Oromoodhaaf tattaaffatu. Immoo as jalatti hin jiru laata. Jarees Kaapitaal maalirraa hin barbaadu. Kunooti warri eenyu kaampaanii karra nagada jalqaban ka duraa Wugaagan baankii simbooloon eenyuunsaa WGBX jedhama. Liistir kaapitaal gabaarra biiliyoona 6,218 sheerii meeqa gabaarra baasee sheerii miiliyoona 6,218 bilaa. Isa keessaa warri bitatee harkaa qabu kaampaanii ta'e dhuunfaadhaan addan beeknu warri 14,549 bitatanii harkaa qabanii kaampaaniin kun ordinary sheer qofa gurguree tureera hojiirra 97 irraa kaasee hojiirra jira. Sheerii nagaduu kan jalqabe Jaanuwarii 10 irratti jedha. Kaampaanii adrees kunooti deet liist diyaa. Kattayaanuu Gadaa baankii jennee turre gaafa amma securities capital market authority jira warra hayyama fudhate. Kanaaf kunooti warri arguu barbaadan irra deebi'ee kan capital isaanii liistii sheerii miiliyoona 6 fi sheerholdariin hammanaa bitame gatii meeqan takkittiin gurguramte asirran hin himu garuu argeerani birrii 1,000 gurguran. Haayyetti hingaa namni isaanii hoogganaa jiran kunooti Abdishuu Huseen, Walda Gabree Naayizgii, Fiqiruu Jireenyaa, Fitaana Gasta Gabruu, Gabra Egzaabeer Hadduush, Hasan Yusuf, Suraafeel Barhee Walduu, Tasfaa Tsiyoon Dastaa Tasfaayee, Alamsagad Asaffaa Barraa, Zanfuu Asfaa Gabratinsa argitanii. Kaampaanii kana jala kan dhuunfaati abbaan barbaade ta'uu danda'a garuu mootummaa Oromummaarra warra bu'aa buufate jechuudha barbaade tan. Bakka kunoo immoo kan Gadaa kana eenyuun duru Guraagee ture amma eenyuun harkaa qabu. Kunuuti Gadaa jedhamas tokko irratti maqaan isaanii kan beekamu yookaan simbool warri Ameerikaa Trix moo maal jettiin GDAB. Kunuuti kaapitaalli isaanii biiliyoona 1 miiliyoona 232 fi 728 sheerii meeqa gabaarra baasanii miiliyoona 1 fi 232 fi 728 sheerholdarri warri kan warri bitatee of harkaa qabu egaa kaampaanii taate mootummaa taate ka dhuunfaa toora 31 fi 136. Kaampaaniin kun kan inni incorporated ta'ee galmaa'ee beekame 2022 waggaadhuma 3 dura. Kan gabaarra oole immoo kunooti Juun 13 ji'uma tokkoon dura jechuudha. Waajjirri isaas Qirqoosee Gootaraa
shaggar keessatti argamaa. Ayyee isa kanatti warri mataa ta'anii jiran immoo eenyu fa'aati? Waggaa 3 erga ijaaramtee dafee bahe inni kaan 97 irraa kaasee waacirataa warra bahe. Ayyee gadabank.com.et jaltanii ilaaluu dandeessanii kunooti daayirektarri isaanii boord chairmaaniin isaanii Hasan Hussein maqaa kana dhagahuun ooltanu Haayiluu Faa Goonfaadhaa Dagafaa Dureessaa Obboo fi Abdoo Galatoo Annootaati Biraanuu Asaffaa Damisseedhaa Shifarraa Ruufii Bodoo Waasiihun Amanuu Xiyyitii Hamdannoo Midhassoo Wayyaa Oromaa Saawuzii kanatti achi dhiyaatu Saawuz Oromiyaa fa'aa fakkaata Samiiraa Mohaammed Abdallaa yaa Rabbi rabshaan ofitti kaasee laata Alaazara Adulaa Yaateenee Guutuu Teessoo Bookaa jarri kun kana fakkaatu tole inni gude gadaa baankii haaraya dubbiidhuma afaan waan kana kaase malee kun kan mootummaa miti ammoo isii jala warra kamtu bu'aa buufataa jiranii ka jedhu beekuuf nu gargaara. Warri immoo waan gadhan biraa beektan dhuunfaadhaan dhaamsanutti dhaamuu dandeessanii isiniin qooddannaa information erga. Kamaayyii Itoophiyaan Telekoom kan mootummaatti kan uummataa ture ganna dheeraadha. Isarraa gabaabbaasanii kan isaan gurguruu jalqabanii kunooti. Simbooliin isaa teeleedha. TELE gara fuuldura gabaatti naa bahu. Liistiri kaapitaal biliyoona 1 fi miliyoona 96 fi 14,900. Walumaa galatti immoo jechuudha. Biliyoona 3 fi miliyoona 207 fi 44,700 sheerii isaan gabaabbaasanii miliyoona 10 fi 690 fi 149 sheerholderiin isaanii 50,000tti dhiyaataa jira 47 fi 35 isaan kunis meeqaan gurguranii warri gaafa isaan gabbaasanii dura gurguran argitan ni beektan na fakkaata atiriink birrii 300 meeqaan gurguraa turan. Inni kun kaan irraa citee jechuudha akka sheer kaampaanii kan ijaarame kuma waggaa darbe waggaa tokko ta'eera. Oduu isaa hundi keenyaa quba qabna. Dhuma waggaa darbe irratti gabaabbaasanii karaa maarreedhaan telefoonaan nama gurguraa bitadha jedhanii namni diddidde. Amma inni kun dhuuf kan mootummaa waan tureef gaafa isaan reejistar ta'uudhaaf waraqaa isaan barreessanii warra kaapitaal maarkeet awutooritii galchan sana immoo laallee prospektas jedhama. Warri kaanis warri dhuunfaas galchaniiru garuu asirra baasuu hin barbaanne. Inni kun dur kan mootummaa waan tureef eenyufaat keessaa qooda qaba mootummaan Oromummaa kun Itiyoo Telekoom keessatti immoo warra ilmaan Oromiyaa hammam keessa bobbaasee jira yookaan dalagaa kenneefii jira ka jedhu beekuun nu gargaara. Kun hubannee xiqqoo gaarraa lallaallaka akkam jettu. Asirraa information ofii laalladhaa wanti faayidaa qabu hin jiru. Kunooti gaafa amma waan kana maxxansanu miliyoona 100 jedhanii gatiin sheeriin tokko 300 himanii. Walumaa galatti sheeriin qabna kan isaan jedhan biliyoona takka sababa sanaan biliyoona 100 gatii ofii herreganii hundaan gurgurre jechuudha. Waan hambisan hin jira gara fuulduraatiif gadhiisuuf deemu. Warri biyyaa bitate warri alarraa bitate arguuf jiraanna. Ammallee namni biyyaa waan sheerii kana itti ho'ee keessa sii ka beekin fakkaatu warri collee ta'e garuu ittiin faayideeffachuuf jiraatu. Suma lakkoofsa fi eenyu isaanii kaapitaala isaanii. Eenyutu daayirektarii waan kana warra kamii beekuun gaariidha. Kun akka argitan warra mootummaa Tamasgen Xurunee jalqaba irratti argitaniittu. Eenyudha Council of Minister keessaa Iyyoob Takkaallinyis kanuma beektan argite. Warquu Gaachanaa, Yoodeeyaa Ar'aaya Sillaasee, Mul'una Dassaalee, Kaasaawwan Sabbooqaa warri kun warra olaantummaa aangoo qabu isaan jalatti mogaa hedduu jiraata jennee yaanna. Mee isaan kan ammoo ilaalluka. Egaa asirratti akkana beektanu seeksiin kun sheerii warri biraas karraa qabu gurguramee jechuudha. Gaafa jalqaban of qofaan miti sheerii gurguranii biliyoona birrii jechuudha. Itoophiyaan fakkaata biliyoona 1.5 rees godhaniiru. Warra alaa sheerii kana bitate keessa fakkeenyaaf warra amma Koomeessaa jedhamu
Common Market for Eastern and Southern Africa isaan baankii wayii qabanii Trade and Development Bank kan jedhamu inni sheerii bitatee jira. The African Development Bank sheerii bitatee jira. Arab Bank for Economic Development in Africa innis sheerii irraa bitatee jira. Nigerian Exchange Group sheerii bitatee jira. Kana malees biyya keessa baankoniin 16 fi warri inshuraansii irra bobba'e 12 fi kaampaaniin dhuunfaa 17 fi warri amma sila isinii hime kaampaaniin 40 jechuudha. Ethiopian Investment Fund yookaan immoo Sovereign Fund jala jiran 5 illee sheerii Essex gabaa haaraa kana jechuudha. Qooda irraa qabanii keessaa warri parsantii 5 fi sanaa ol qaban illee liist godhanii jiranii ofii bantanii ilaaluu dandeessan maqaa isaanii himanii jirani. Seeruma isaanii gaafata. Hayyee piroofaayilii warra kaanii kanuma beektan Tamasganiin kanaanis Iyyoobinis argineerra warquu beekna. Jirri kun beekamu kan biraa immoo yoo jiraatan jalatti ilaallu. Kunooti gaa Firee Taamiruu Gabra Maariyaam hin beektaniin intala kana CEO'dha. CEO'n isiidha dhiifama. Assagid Ayyala Wandim kun kan biraa Taarikuu Damissee Gabree Mahdi Jamaa Shakuur itti fufna liistii kana. Sayyid Raagaw Ahmed, Indaala Asraat Asfaaw, Muhammad Ajii Abdullaahii, Tasfaayee Taaddasa Walda Samaayaat, Abbaba Ambaw Areedoo, Caaloo Damillee Aantanee. Kun Itiyoo Teelekoom keessatti Tsaggaayee Amaanu'eel Mikaa'el, Lammaa Tasammaa Yimaree, Tasfaayee Maana Jambaree. Oromiyaa Oromummaan akka jiruun guutee jira. Takka tafeebbo. Xilaahun Nagaash Guutaa, Tarreessaa Bal'ataa Guddataa, Salamoon Abarraa Mollaa, Aynaalam Albeenee Ayyalee, Bal'atuu Dallaamoo Dindamoo tokko argina Afrikaa. Baruuka Adaane Hayilee, Adaanee na fakkaata. Adahaana Hayilee, sorry. Teewwiroos Hayila Masqal Gabra Maariyaam, Masaayii Wubisheet Baqqalee, Alam Hayila Maariyaam Yirgaaw, Hayila Mikaa'el Naggaa Xibab Akaala Wold, Bafiqaaduu Warquu Dabalee, Yohaannis Geetaahuun. Egaa jara kana akka argitanuun warri Oromummaa babal'isaa jiru. Kunooti gabaa moorri arguu barbaadan nagada jalqabdee jirti. Gara olii kanarratti siin sosossootu kun gaafa nan amma butu gatiisiiti. Kunoo gadaa baank 1,100 gurguramaa jira. TBL'n kun warri mootummaan Treasury Bill liqeeffachuuf jechuudha. Maalinne Ahmed Shidee faatu gurgura isa TBL isa gatiinsaa 4,700 gurguramaa jira. Wugaagan Baank 1,200 gurguramaa jira. Ammallee gabaan ka ho'e natti hin fakkaatu. Kun akkuma argitan si olii gaddeemtu kana laalaa. Ofii keessanis egaa hogguu Ethiopian Security Exchange seentanu kunooti. Gatiin guyyaa guyyaadhaan deemu amma jalqaba gara fuulduraatiif market capitalization hogguu guddataa deemu closing and opening laallee guyyaatti immoo eenyuunsa spreediin hagam ta'ee kanarra ammoo wanti guddaan wanti kun gabaa zabanaati. Gara fuulduraatiif warra asirratti argame warra asirratti argamuu firee qabu warra asirratti argamu bakka qabate sanatu biyyattii sana bulchuuf jiraachisu yoo biyyattiin jiraatte bifa fedheenuu jiraattee dhabamte warra kana bu'aa irraa argatuuf deema. Egaa Oromummaan warra kana warra qabateen hamatamuun homaa cubbuudhaan jedhamu. Warra kana keessaa hagamtuu waan Oromoo waan Oromummaa dagaagsa leellisan egaa isiniifan dhiisa. Kana fakkaata wantan isinii qabu kan biraan jiru egaa kanarra dhaabbattanii bakka jirtantu isintu beekaa. Ajima maaltu hafe egaa dur ijoolleen naan ture guyyaa tokko warri tokko atiin warra Tigree moo warra Eertiraa taateen beeku
Azraar qulfii kun uffata irratti qulfii isii kan azraar isiidhaa fi marfee qulfuu heddummeessanii bitatanii jennaan maalitti guutuun jedheen. Biyya Maajii jedhamu jira gaafa sana achi gahuun karaa dheeraadha. Karaa makiinaan jiru. Maajii dhaqnee waa bitannee dhufna jedha. Maaliin bitattan jennaan kun dooqaa wayii qabu dooqaa kana marfee qulfii kanaa fi azraar kana qulfii kanatti kenninee daaba fudhannee dhufna naan jedhe tokko. Itti qal'idaallee hin jedhe. Hinqoo sanaaf fakkaataan ijoolleen ture. Lakki hinqoosu jedhe. Akkamiin namni waan kana daaba si kenna jennaan warri sun gatii daabaan beekanu jedhe. Laga keessaa guuranii biyyeetti fakkaatan fidanii isaan kan eenyu kana marfee qulfii kanaa fi azraarii kanaaf dooqaatti kenninu jedhe. Warri dhiiraa fi dubartii mormarratti hidhatee harkarra hidhatee ittiin boonee namummaan guutee oolee bulaa isaaniif onni guddaan isa kana malee daabaa miti naan jedhe. Agartee barri 2025 uummanni gowwaan hin jiru. Uummanni gowwoomee gowwoomsani jedhamee wanti himamu hin jiru. Maaliif warri kun ofii isaaniitti dantaa biraatiif kan deeman waan silaa diinagdee ta'u warri biraa harkaa qabatee odoo jiru gara fuulduraatiif karaa cufanii osoo addarraa kaasanii deemaa jiranii maaliif mootummaa kanaan mootummaa Oromoo jedhanii isaan falmanii warri kaanis maaliif qubatti qabani mootummaa Oromoof jedhanii ka jedhugaa isiniif dhiisna. Bara kana uummanni gowwaadhaa uummata kana gowwoomsan uummanni jedhamu hin jiru. Warraaqsi bara 1974 erga dhooheas waggaa 50 ta'eera. Waggaa 50 kana keessa gaafas namni dhalate nama waggaa 50ti. Gowwaan hin jiru. Yoo beekaa rafe malee. Musa beekaa rafe sana isa daaba isaa kennee azraarii fudhatu isa daaba isaa kennee marfe qulfiidhaan jijjiirratu bara ammaa yoo jiraate itti kolfu malee itti godhamu jira. Kanaaf ani gaagama kiyyaan fixadheera. Mootummaan kun dhugumaan mootummaa Oromooti. Dhugumaan qabsoon Oromoo masaraa mootummaa seene. Namni afaan Oromoo dubbata akka immoo namni afaan Oromoo ta'e masaraa mootummaa seenuun kan duraa miti. Tafarii Mokonnon Oromoodha. Mangistuu Hayilamaariyaam Ayyaanaan Oromoodha yoo laalle jechuudha. Abiyyi Ahmad irraa Tafarii Mokonnon irraa anaaf Mangistuu Hayilamaariyaamtu Oromoodha. Sun garuu homaa waan jijjiiruu hin qabu. Gaaffiin guddaan amma maaliif kijibni kun himamuu jalqabe? Warri Prosperity Gospel hin kijibaniin addunyaa guutuu beeka. Warri Prosperity Gospeliin guutamee deemu dantaa ofiitiif waan fedhe hojjechuu akka barbaadan kijibuu irraan deebi'aniin maaliif galiin isaanii wanta akkattiidha. Of dursuu, ofii tujaaruu, ofii beekamuu, ofii waa argachuudha. Zabana kanarra jirra barri 2025 namni gaddinuuf hin jiru, namni boonyuuf hin jiru, abbaan hundinuu ofiif dhaabbachuuf. Oromoo gowwoomsan jennee nama ani gama kiyyaan naman komadhu. Barri 2025 daaba isaa kennatee qulfii marfee qulfii azraarii dooqaan jijjiirratu yoo jiraate dantaa isaati.